natti toltanii eessa jiraatan takka. Lammaffaa akkamitti wal bartan. Sadaffaa jaalala keessan hangam takka itti. Na garaa ibsa dabeeti. Silkii ati wala jite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tuan kesini fajar apa kita naga kenya hanjalla kabaja sini nak kabusin jenna. Kasma arda akkamitti wal baratan kan jedhu irratti inna video dikko tokko saniif qabanne dhiyaanne jira. Video sana nu wajjin ta'uun haga dhumaatti daawwadhaa isin jenna. Amantana akkasuma gara warra yaada kannanii comment san yaada isaanii barreeffatanitti comment dabarra. Nu wajjin haga dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa isin jenna. Jalqaba wanni irraa kaafna eenyu Masirat Girmaati. Masirat Girma obboleewwan koo baay'een isin jaaladha. Viidiyoo keessa laaleen qofuu dadhabe. Jajjabaadha qaaliiwwan koo. Gaafiin qaba garuu hin kijibina. Dhugaa keessan dubbadha. Ani chaanala keessan har'a arguu kiyya. Har'a garuu baay'ee natti toltanii eessa jiraatan takka. Lammaffaa akkamitti wal bartan. Sadaffaa jaalala keessan hangam takka itti gammaddan. Ati akkamitti jaalala ishee ibsitaaf. Isheenoo deebii dhugaa jechuudha. Isheenoo deebii dhugaa ta'e nuuf deebisi. Yoo dhugaa dubbattan maamila baay'ata malee hin irratu. Jajjabaadhaadha. Waaqayyo umrii keessan guutuu jaalalaaf hin hir'anne isiniif haa kennu. Baay'ee isin jaaladha. Isin jajjabeessuudhaaf duubatti hin jedhu hanga humna kootiiti. Aamin hedduu galatoomii ulfaadhu Masirat Girma baay'ee si jaaladha. Baay'ee si kabanya. Eessa jiraatan kan jetteefi Nairobi jiraanna Kenya. Lammaffaa deebisiga. Akkamitti wal bartan? Nuti akkamitti wal barre? Akkamitti wal barre? Oromoon Culture Association. Oromoo Culture Association jedhaniiti asitti wanti waldaa tokko jira. Waldaa dargaggoota Oromooti as biyya kanatti jechuudha. Atileetota qabanii, shubbistoota qabanii, waan baay'ee qabanii isaan kan keessatti walii keessatti guruupii san keessa jirra. Na waliin beeknu turre yeroo jalqabaati fi achitti hirmaatte obseen yeroo jalqabaatiif hirmaatte. Asuma achi keessan ture isin ammoo yeroo jalqabaatiif waan irratti hirmaatte. Ganama gisee peace maraatoonii jedhaniiti fiigicha nageenya baqattoonni biyya kana jiraatan Uganda, Somaaliyaa bakka biyyoota adda addaa Afrikaa warri rifuujiin as keessa jiraattu baqattoonni as jiraatanii fiigicha irratti hirmaatanii fiigicha irratti dhaquudhaaf ganama deemaa jirra. Ganama sa'aatii 2 lafaa ka'ee ol ba'ee bakka itti makiinaa eeggatanii jira. Konkolaataatti eeggatanii achirra dhaabbachuu turre. Ijoolleen hiriyoota kiyyaa ganama dhaabbatanii bakka nam tokko eenaa micoota kaa dhufu jira. Isiisan eenaa intalta akkana dhufu jirti nama haaraa jiran. Eenyu intalli tuni dhaabbadheetiin eegaa jeetiin dhaabbadhee eeguu ture. Aaraa ture malee aaraa ture. Aaroon ture egaa maaluma tuni maqaa yeroo qabdee eegnoo maal jettee qawwee godhaa turte. Yeroo nurraa gubdee jirtiin jaalan maal taate tun coo maqaa namni nama deemnee karaan beektan yaa deemnu jaalan. Bakka namni muraasni makiinaa horanii deemanii qo'amee hin deemuuti dhaabbadhee eeguun qabaa jeetiin keessatti yaade. Tanga dardara kana wala isaati. Giseen gaafadhu ijoollee gaafadhu bakka micoon humaan qabdu naaf ni jira. Ganaa ijoolleedha naan jaanii jirani. Nama guddaa na fakkaatti turan. Sitti na winga. Samboota dhaabbadheetiin eege ni dhufte gisee ilaalu bakka naa dasnan jenne makiinaa wajjin eegal. Dhugaa ani tollaan jechuudha. Dhiiratti dafee nama jedhuun miti inni riyaati tokko mucatti tokko jira ka waldaa san keessa nasisti si wajjin osoo taa'u jiru dhufee minaamin bilbila isii gaafata bilbili kiyya kireeditii hin qabu jettiin baalaansii hin qabu jennaan ayi ishaayi ka hiriyaa hangeetiin agabadu jedhani akkasiin natti sii qo'ansee. Sabiin waan hin jettin beektaa makiinaa keessa seenee taa'u jira isiin ni silkiin adda walaa jetti beektaa. Na garaa ibsa dabeeti. Silkii adda walaa isin jettee nama biraa gaafannaan garaa ibsa dabeeti. Silkii fuudheetti dhufe. Bakka silkii kan nuuf bira tolde adda. Gisee nama bira ga'u namni biraa na dura kan neefi jettiin coo saayibisiidha. Odoo wileettee silkii dura kan na dabeeti. Gisee isin silkii tana duratti kan nitu bakka jira miigaa na dura waan kan namee jiru biruma taa'eetiin gattaa'ee ilaale biraa achi deebi'ee. Amma gisee bakka isaan dhayinu bakka waltajjii irra gisee geenyu nama nuti warri achitti argama kun hundinuu shubbistoota irraa. Warra aadaa agarsiisan jechuudha. Sanirraa amma gaa'uchuu aadaa uffatee namoota maal jaa morxoonaa kananii
jechuun akkanatti maratan kana uffata sannaaf kanani uffachuuf hin dhufe naafisii nama yeroo kana xiqqoo ni jira miti bakka garuma piistoo jira mi huldi achi tura nalaalatti isillee bakka jala sisi ani laala dhugaa ijaanu laalli sumatti bakka achina na gulde deema maal jedha inda gadda viidiyoon jira bar tee qofa miti viidiyoon hin garsaati eenyu akka inni jee ana gisee ammaan turuu yaadu bodarra ni jira niga bakka takka nageessi breakfast nyaanni yookaan immoo fixara nyaanneeti bakka takka kan nageessi wayin bitadhaan naan jette achi bitee deem dhaqeenna no ni atummaa nageessi naan jette adda kee adeemu sodaadha kottu na wajjin deemi jedhe kaza wajjin deemi achuma laaqana si affeera naan jedhe ai ani danda'u maal jedhe laaqana nyaaddu lekkiin man danda'uti breakfast ni nyaachuu jiraani bobboonumna juuza kana dhugeetumaan biskuuta kana nyaadha naan jette akkasi ayam sirraan kafala no raan kafaleen jette nara baaste mudina qabatte beede mudin qabanne dhugaa jechuun nama beenne tokko irraa nyaachuun xiqqoonatti sirraan kafala baase no nama kafala itti firra baaste kafalte waan sun nyaanne maal jenne bakka sanii deemnee gizee bakka huccuu aadaa uffatte ishini huccuu aadaa isin uffatte unu akkuma agartan kanatti footuma kana mul'ata akkuma kanatti uffatte isin hojii afaadaanis uffattu huccuu abbaa gadaati aadaa abbaa gadaati uffatte samboodaanis marxoonii martifadhe shubbisaaf yoonni training eegalle kasuma training shaakalu shaakala gizee galu bakka laallu eegalte beekte kana no akas insa laalle shukkisa mani shaakali sanarratti shamarroota keessa xiqqoo tokko kan danda'u ananatti fakkaate asitti danda'a bakka ani jira dura buusanii isa jinaan duraan buusanii akka ijoollee shaakalsisnu manaamin akka nuti isaan shaakalsisnu ammallee akka gartee amma ni jira miti akka isaan nurra laalataniif dura nu buusanii gisee dura bulu bakka ibseen diyyaan achumaan bakka jira shagoy yeroo jennu sana manaamin shagoyye gisee jabeessina qabu gisee shagoyye ta'u ibsa akka hin kufnestu naqa bigaanaan jetti waan hin dandeenyeef waan danda'u naqa binaan jetti garuu viidiyoo shagoyye sana irraa murame OMN baasee OMN lattuu show Kenya irraa dabarsu ture qabsuun isaatu baasee shagoyye sana muramte warrumaa jiruurraa muraasa isin garsiifna shagoyye sana ammaa viidiyoo hin qabnu saniifu gisee akkas naan jettu suuta naqa binaan jette ibsa akkaan hin kufne naqa binaan jette qabi qaba Welcome. Sumboda. Foto kau jira waan akkasii jira. Na yeroo ani ijoollee wajjin foto kau bakka dhaabadhu dhufate dhufee dhaabachaa ture. Mi sirriidha moo? Hin jenne dogoggortee jette. Akkas dhaabatee dhufee kaa. Hayyee. Amani kaa. Bakka asimaa ta'u. Osoo hin taane dhugaami. Jechuun ni jira muraasni parsantii 100%. Na akkasii. Kaameraan kaasu ture. Anyway ani kaameraan kaasu ture. Na giseen isaan kaamera bira ganii hotu kaamera nu kaasna naan jennamni dhageetiin picha kaasa obseen ammoo gisee addumchaan kun jala deemu jirti yaadu turte no akkasii miti dhugaa isin akkasii kaasa turte samboota hojii foto fakkaasa ollee galgal gisee hargaa deemnu gisee gammanta namoota no foto wajjin kan ana wajjin taa'ee foto si wajjin ka'uu barbaadan anje foto wajjin kan kaza foto kan sana akkamiin arguu dandeetta wajjin songana go samboota gisee hargaa gara lu deemnu na salalu eegalte beekte obseen haga bakka makiinaa geenyutti akka na salalu eegalta koo mee qabinaan deemu naa samboota qabeetiin deemu eegaleeni bakka ni beekte dubraa takka gisee nama qashti akka naan gisee eegalte bakka garaas hin danda'u inni diraata gara waan hin dandeenye akkasin ture waan takka kaasaa ture miti haala muu filmii naamin akkasuma bakka filmii hama hojjetanii filmii tokko hojjetanii turan isaanii sa'a tokkoo fi wayi afaan oromooti godaan seenaa Nairobi tana dalagame isaan illee baqattoota hojjetee jira daawwachuu dandeessanii isaan hojjetanii isaan hojjannaa munaan waan akkasii natti himte itti maal daleedaa lakki waan dalagu bakka ani jiraa miti ani hurkee bulaa dafkee bulaadha kanawatiin dalagadhee tumaan bulaa munaan hojjetti himanii isin artistiidha naan jettee alakka artistii miti bakka dafkee bulaadha jenii artistii hin jenne dhugaa osoo akkas deemnee deemaa jiru bakka makiinaa geenyutti wal barree waan jennee makiinaa korree wajjini bakki nuti galle anyway ganduma kana keessa bakka bakkuma takka galla amma waliin beenu adda fageenya irra jirra diqqoo walirraa isteejii kennine isteenyaa nyaata fagaadhe adda fagoora gisee makiina irra gabbuu deemnu mee akkamiin footoo kana argitaa onaa jiraan footoo si bira keessa mobaayilaa keessa akkamiin argitaa jette nambara keenya akka najeetiin gaa ibsaan kiyyaan qaaqaa godhe nambara isii qabadhe itti ergee gaa galatoome naan jette nyenneet na ergee jennaa galatoome jennin ati galatoome namaan jechuun beektu jennaan ayi galatoomis hin jedha akkasii jettee
galatoomnaan jettee galata raatiin jeeni bakka samboota maaliif mita isin akkan himtan duraanuu isin himta haala sanii wal barree samboota reeshinna keenya walitti dhufeenya keenya jabaachaa dhufe jechuudha. Hai osuma jennu gargaara akkamii bultee akkamitti ooltee kan jirtaa nagaa fayyaa osuma jennu jabaachaa dhufe wal dhiyaachaa dhufne achumaani dammaramneetii asii wayyeessi geenyee jirra jechuudha. Tanuma gaafiin sadaffaadha. Akkamirraa gartan? Jaalli keessan kana hagam takkatti gammaddanii? Baay'ee akkasini? Jechuun hagam beeku jechuudha kan itti gammadu baay'ee itti gammada kootti ishee argadde hojii jiraachuu kiyyaaf hedduu itti gammada bakka. Hin dhaga'utti hin jirani bara. Baay'ee itti gammada. Baay'ee natti tolee itti gammadee jira jechuudha akkasii. Kanuma gaafiin sadaffaanii ati akkamitti jaalala ishee ibsatta? Isheen hoo akkamitti ibsatta? Ikkuwaatiif akkamitti ibsatti jalqaba gaafiin kun ka'ee nuti keetii bara. Ati deebisitii keessaanis hin deebisu itti yaadaan gasitti akkamitti ibsadha? Jechuun akkiin itti yaala si ibsadhu ammaan tanii ugaa kan viidiyoon akka isheen dhiyaatu barbaaddu taate viidiyoon an barbaadan taate viidiyoon ishee dhiyeessa. I'm serious akkamitti akka yaala si ibsadhu jechuudha viidiyoon ishee dhiyeessa tanasuma birnaa kuti gara lammaffaa nama biraatti dabarra tuunneen kaadii peeji waaw obsa sirriitti jaalatta jaarsa kee obsee sirriitti jaalatta jaarsa kee osoo hin jaalanneeti sabii jettee saaf maal jechuudha sabii jettee eeyyamtee fi ture amma bahi gadi jechuu badii qabu natti ulfaataan akka jaalisi amma nagada jira obsaa sirriitti jaalattaa jaartii kee osoo hin jaalatini afaanii mislaabiidha jabaadhaa haaluma kanaan itti fufaa wanti kana caalu hin jiru maashaallah hayyee anis gaafiin qaba hedduu galatoomii akkam jettee akka abbaa manaatii fi haadha manaa taate bareechirraa firummaa qabdammoo maaliif wal fakkaattu? Firummaa hin qabnu. Tun dalagaa rabbiiti. Ni qabna firummaan dhiiguma waqa oromummaa waliin qabna. Kanuma. Samboota immoo ilmaan eessumaa beeraa maal jettee yaadini tapagoo sanii hojii rabbi jenna. Lammaffaa erga walitti makamtan hagamta akka turtanii jettanii eega walitti dammaramtan jechuudha. Eeguma biyyi dammaramaa jii kana waggaa takka ilma godhatanii hin godhanne ganaadha. Kan asirraa hafe baay'ee isin jaaladha wallahi natti toltan jabaadha hedduu galatoomii baay'ee si jaalanna baay'ee si jaalanna nagaan nu turi hedduun wajjin hordofta jabaadhu sin jedha obsaa Kaliil ani daawwataa viidiyoo keessaniiti yeroo viidiyoo keessan yeroo hunda maraati fi namoota koomentii viidiyoo teessan jalatti kennamte dubbisuudha itti bohaaruun dubbisee itti bohaaruudha isin tokko haaluma kanaan tinuuf ufaa ibsuun daawwisi wajjin jirra yeroo hunda bakka jirurra hedduu galatoomii malkaan daawwisaan hojii jiraachuu keetiif nu wajjin jiraachuu kan keetiif ashitee channel lakkii pranki godha namni wal loltan jeef wal loltanii miti hojjedhaa prankii fi lolle maaltu waliif fideetti dhugaa keetti prankii boonu lolonni waliif fideen jiru wanta gijee prankii godhe ammaan prankii isii kuban kamee gijeen godhe wanni tun prankii beekaafiin sinjaasin soba yennaan dhaabu wanni biraan jetti hin jirtu jechuudha akkasuma prankii ol godhaa isin illee wata lolaa duba walii kaa namni amala hin qabu lola hin jenne hin jiraane ayetu maali beetani amal nama laalteeti eega amala ishii baree boodaan eegan amala keenya barte booda prankii san godhu eegala malee san duratti yoon godhe maali basoo amala olin beeni yoo prankii ol godhan rakkoo dadda baatanii aantu Kaliil obse uffannaan kee dasna jedhee jira yeroo hunda akkanatti kanumatti uffadhu fakkeenya nama hundaa ta'e okay jenga aye galatoo አራየት አራ በእናታችሁ በአማርኛ ስሩ በጣም ደስ ትላላችሁ ግን ገባኝም አልገባኝም አክሽኒ ከነ ማለ አፋን ዱን አንገለ እሺ በቃ ሌላ ጊዜ በአማርኛ አሁን ጀምረናል እንሰራለን እናም ጀምረናልም ትንሽ ጣል እናደርጋለን ከኛ ጋር ሆነሽ ተከታታይ እንልሻለን አካሽላ ሆርኪ ገርደኒ ያማ ነገር ገስብሽቲ ኦኬ ዲሽ روح خبران في نافوفتا امام فوزي واجرا والله بريد على هنغوني سبب نيسا
nama dhukkuba jettee yaaduunis hin qabdu. Ani dhiirota yoon aaranatti hin tolanii dhugaa rabbii yoo feeta waan biraa piraankii godhaa dammatoo yoon balleessee afoonaan illee humaa rakkina hin qabu yaada keebsachuudhaan mirga qabda. Yaadni keessan koominitiin keessan nuufis baay'ee barbaachisaa jechuudha. Nu jajjabeessaa waan hin taane irraa nu deebisaa. Komantii dhumaa isheen dubbisna chaayinanyaadha. Maal jetti? Bayo bongo channel jette. Bayo bongo channel kokocho kocho koet. Anembe. Kocho koka konteni komantinya buru jogonga nyo turusia saya ko yakini ya channel jette. Ko ya channel in arc of god gadi in karanne look jechu look lit ke channel ako joke yae American si baka baay'ee tultanii jirtanii serious baay'ee tultanii jirtanii channel kan subscribe ni godhin jira aylee subscribe na godhaadha jette namoonni chaayinanyaa beektan comment aan dubbisaan isin jaa somaan akkasumatti asirra raawwachuu deemne waa comment tokko serious kochuu kichichichi ene dubbisa waan koa koa chokia kayo komantinya burjonge ya akas luga akasi warre betan redi badu bisa ninja arraf kan nomor damna anga video komantile afanif turti garin ninja komentina fi bayetu jira murasa keessa fudhanne kafanis jibbini suntane ntoliyo dabo suntane njiramti asumani video waltaji senera turreni jechuun video gaaf sun shubbisa turre suni daawwatanii addaan baana Gimash singarsifna murasa sangarsisna no murasa singarsifna asuman haga video berarti wal deemtu nagaan tura baay'ee sin jaalna baay'ee sin kabanye sin jenna hedduu galatooma ulfaadhaadha gara video